sera safu sera safu 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 sera safu sera safu sera safu sera safu sera safu. Daawwattoota keenya kabajamtoota akkam jirtu? Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2012 nagaan isin ga'e. Bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa ammas irra deebi'uudhaan akkasin ga'u hawwaa yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa akka nuuf barreessitan yookaan immoo akka nuuf bilbiltan ergaa gabaabaa akka nuuf ergitan akka nuuf bilbiltan kabajaan isin gaafannaa. Egaa sagantaa keenya safuu seeraa qabxilee adda addaa of keessaa qabu kunoo qabannee dhiyaanneerra kan isin wajjin turu Anazinaash Olaanii Doorsisii ispoonsarri keenya kabajaa immoo kolleejjii teeknooloojii fi biizinasii Select eddii hojii jalqabee bobbuleeraa tureeraa. Egaa barnoota fagootiin kan inni jalqabee ture amma immoo beekamaa dhufee dabalaa dhufee beekamtiinsaas gurguddachaa dhufee gara maastarsiitti ol guddiseera jechuudha. Maastarsii barsiisuu jalqabuu keenyaaf misiraachoo jedhee misiraachoo isaas nitti hima. Ispoonsara sagantaa safuu seeraa yommuu ta'u gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Amma ergaa kan Select daawwannee gara qabxii itti aanutti dabarraa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teeknooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management, sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teeknooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. Kanata hukaba kayoon oromoota barnoota. Ergaa daawwannee deebineerra kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraati. Egaa akkuma baay'een keenya beeknu yeroo adda addaa abidda achi xas jedhu nagaa nama dhowwaa tasgabbii nama dhowwaa yaaddoo namatti naqa yaaddoo namatti buusa. Maarree kana tasgabbeessuudhaaf abbootiin amantaa akkasumas maanguddoonni biyyaa abbootiin gadaa kana malees immoo namoonni bebbeekamoo fi dhaggeettii addaa qaban bakka garaagaraan araara jedhanii olii gaddeemanii namoota araarsuu dhaabbilee wajjinis qindoomanii hojii adda addaa hojjechaa turaniiru hojjechaa jiru. Kunuutuu ta'ee jirus darbee ammas wanti kun hin caamne jechuunis immoo dhumate jedhamee wanti dhume hin jiru waan ta'eef kanarratti gaa qaamni hundumtuu nagaa barbaacha fala barbaacha kan inni dhama'aa jiru. Kana keessaa gaa nutis gahee keenya ba'aanna jechuudhaan dargaggoon yookaan immoo barataan yuunivarsiitii Amboo barataa Kumaa Safaraa akkuma beektan yeroo adda addaa mata duree garaagaraa qabatee dhufee sagantaa keenya safuu seeraa irratti ni dhiyeessa. Har'as immoo waanuma duratti kaase sana wajjin kan wal qabate walaloo addaa tokko qopheeffateera. Nu faana turtanii walaloo isaa akka daawwattan yaadas akka irratti kennitan kabaja guddaan isin affeerraa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Kumaa Safaraa wajjin daqiiqaa muraasaaf tura. Ana wajjin deebinee wal argina. Orma gaafa kolfaa finna gaafa golfaa harkatu wal dhiqee hidhaa beeka furuu jedha Oromoon koo yoomammaa kuduruu yooma dhidhiibbatan cabni ofii fayyaa ormi ormuu madhanuma waliif wayyaa
Fira gaafa rakkoo aantee gaafa dhiphuu foon ofii tokkorra namaan caalu dhibbuu. Mixii wal qabatteef laga ce'uun tapha kan harka wal qabee wal dabarsa nyapha. Qoosaa gara ijaa wayyaa bada firaa numatu waliif gaafa caba shiraa. Numa gaafa rakkoo waliin cabee dhiiga unumatu unumaaf rakkoo mara hiika. Orma maal amanu abaaramtuu farraa ka kolfaas nyaattuu ka bishaan lagarraa. Orma fafee mannaa fafee yaadamutaa lammii ofii wayya lammii nyaara butaa. Harmeen keenya tokko Oromiyaa kalee badhaasaaf tolasaa maqaa ta'e malee. Dameen lama malee jirmi oo tokkuma shira diinaan gargar hin baanu konkuma. Anisiif utubaa atanaaf dagalee anisiif humna kee atanaaf sagalee. Utuu waliin jennee wal ijaarree ilaa akkamittiin diigni nu diigaree silaa akkamitti diinni adda adda nu hiraa. Utuu waliin jennee anisiifan jira. Gaafati rakkattee dheebottu beela'aa rakkoon dararamtee yaaddoftu eela'aa. Siifan humna baadha kaasuudhaaf qomaa siif jira siin jedhee hin sodaadhu omaa. Yoo doorsisas ta'ee rakkoo fi gidiraa siif jira tiruu koo hin dhibu si biraa. Midhaa'ee sadhaa'ee aarsaan sii kanfaluu an jaalala malee jibba siin falfaluu. Duumessa garbummaa yandoo yaada gubbaa oliif gadi kaachuu akka tapha gubbaa. Gaafa raafama kee lafa seenaa dhabuu fiigee siifan dhufaam hirkisee si qabuu utuun ani jiruu hin duutu agabuu. Jabaadhu jabaadhu waliin bara baanaa wajjin dachaa buunee faana dirree yaanaa. Gaafa yandoo yaaddoo gaafa ho'aa fi qorraa riqicha dabarree wajjin gaara korra. Utuu waliin jennee waliif taane abdii ololli fakkeessaa dhugaadha maal qabdii. Silaa shirri meeqa ta'uu isheeti daaraa ololtuun amantii seenuudha kasaaraa. Ilaamee ololtuu amantii sirratti bareera lammiin keenya marti. Qoosaa gara amantii hin baay'isiin haasaa kanaan hin milkaa'u qumaaraan siyaasa. Musliima taanus yookaan kiristaana oromummaa keenyaan nutu walitti taana. Amantii wal qoonnee lakkin taanu bursa amantiin kan abbaat oromummaa dursa. Amantiin nu qooduuf yoo yaalturree diinni nuyiif adda miti charchii fi masjiinni. Tokkummaa barootaa waliin qabna siidaa jettee namaa hin dhageenyu diidaa ati gara charchii kee ati gara masjiidaa. Gubuuf gubachuudhaan hin dhiisiin falma kee inni waaqeffataas ga'ii deem galma kee. Irbuu qabna irbuu gaafa dhiigaa kan gaafa tokkummaa kan gaafa shiniigaa. Kan seenaa tambisan qoodinsa amantii kan jaal abboomaafaa kan yigga zuubantii warra wareegaman arguuf ifa barii kan jaal irra naafaa kan magarsaa barii kan dhaddacha booroo dhaddacha mul'ataa irbuu qabna irbuu nu keessaa mul'ata. Musliimnas ba'aa kiristaannas ba'aa gaafa jedha diinni yaalee gargar baasuu lakki jedhan malee yoom dhaqarre naasuu. Qoodinsa amantii yoom filan kaleessa oromummaa isaanii himatan maleessa. Musliima taanus yookaan kiristaana oromummaa keenyaan nutu walitti taana. Wajjin qaxxaamurree gaara baane tulluu nuti oromoodha oromoo qulqulluu jechuun oromummaa isaanii himatanii. Warra wal ganuurra du'a filatanii warra seenaa jaaree ofii isaanii dhiigaa irbuu qabna irbuu gaaf shiniigaa. Kanaaf of eeggadhu gaddeebituu namaa. Maaluma si galche waa'ee amantii namaa mukattaa sagadu yoo barbaade ilaa amantii wal qooduun afee jira silaa. Baratti tokkummaan ta'eeru maashinii mana amantaa gubuun hin sa'iin faashinii. Mana amantaa gubuun miti amantii ubuu laphee namaa keessaa hin dandeessu gubuu. Amantii wal qooduun hafuu qaba hafuu. Mana amantaa gubuun safuudha kaa safuu galatoo. Kumaa safaraa guddaa galateeffannaa kanneen waa barreessuu irratti dandeettii addaa qabdan anaa dhufuun isin simannaa karaa lakkoofsa bilbila keenyaas eeruu nuu kennitanii waraabuu hin dandeenya yookaan immoo gara biiroo keenyaa waajjira keenyaa dhuftanii istuudiyoo keenyatti sagalee keessanii waraabamuu hin dandeessu. Qalamni keessan hin qoodinaa jenna warra kanaan dura barreessitanii nu ergitan kumaa dabalatee jechuudha. Ispoonsarri keenya akkuma duratti isinitti himee kolleejjii teeknooloojii fi biizinasii Select eddii hojii jalqabee bubbuleera akkuma duratti isinitti himne waggaa 10 ol hojii kan inni hojjete maarree kutaa 5 hanga 10tti sadarkaa barnoota fagootiin barsiisaa tureera. Kun immoo biyya keessaa fi biyya alaatti beekamtii olaanaa kan isa argamsiisedha. Dhiyeenya kana immoo sagantaa maastersiitiin barnoota adda addaa barsiisaati kan hin jiru. Isaan keessaa Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management, sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management fa barsiisaati kan inni jiru. Maarree Selectitti galmooftanii yoo barattan barnoota guutuu ta'e argachuu dandeessu waan ta'eef
Sellectitti galmaa baradhaa. Select madda beekumsa keetiiti. Ammas ergaasaa daawwannee gara qabxiitti aanutti dabarraa nu faana tura. Barnoota, barnoota, ammas barnoota. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota, barnoota, ammas. Baga gammaddan. Kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting and Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting and Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting and Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraati. Egaa baay'een namootaa akkuma beektan kanneen sagantaa keenya daawwattan yeroo adda addaa kaasnee kan nuti haasofnu balaa konkolaataa miidhaan ni geessisu. Nama meeqatu mana isaa cufe? Ilmaan meeqatu warra isaanii dhaban? Haatituu hoosisuuf daa'imatti galaa deemtuu irraa hankaakteetti. Barataan mana barnootaatii utuu deebi'uu hankaakeera. Haati warraa manatti utuu galaa jirtuu mana isheetuun gahin hafteetti. Egaa dargaggoota meeqa, hayyoota meeqa, haadholii meeqa, abbootii meeqa akka dhabne beektu baay'een keessanii sababa balaa konkolaataa kanaa. Egaa qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu balaa kana hanqisuudhaaf yookaan immoo xiqqeessuudhaaf waa baay'ee hojjechaa turanii leenjii adda addaa kennaa turaniiru adabbiin adda addaas bu'ee hojjetamaa ture hojjetamaas jira. Garuu kanas ta'ee balaan konkolaataa kun hir'achuu hin dandeenye. Maarree waanuma yeroo dhiyoolleetu yaadannee jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii Amboo fi namoota garaagaraa konkolaataa sana keessatti lubbuu isaanii dhaban yaadachuun ni danda'ama. Ammas immoo dheengadduma kana yuunivarsiitii Wallaggaatii barattoota gara maatii isaaniitti galaa hidhamanii deemaa turan lubbuu isaanii dhabaniiru. Kan barnoota isaanii dhaban irratti kan lubbuu isaaniis dhaban. Egaa balaa kana hambisuuf Koomishinii Poolisii Oromiyaatti qajeelchi poolisii aanaa sabbataa Hawaas leenjii tokko kennee ture. Leenjiin kunis barattootaa fi hojjettoota warshaa keessaa irratti xiyyeeffata. Kunis dhimma balaa tiraafikaa irratti xiyyeeffannoo godhanii akka hojjetan, akka hawaasa barsiisan, akka tajaajila kennaniif kan jedhudha. Maarree sagantaa sanaa kan hordofee Lataa Zariyuuni isas ni dhiyeessine jechuudha. Nu faana turtanii sagantaa kana akka hordoftan kabaja guddaan isin gaafanna. Yaa jamaa yeroo adda addaa gaa namni hundumtuu gahee isaa haa baatu jedhamaati kan inni ture jedhamaas jira. Jarri warra amma leenji'an kun maaliif leenji'an? Maal hojjechuuf leenji'an? Akkamittiin immoo dhufanii iddoo kana seenanii leenji'uu danda'an kan jedhu gaafannee turre mee isaanumarraa haa daawwannu yookaan haa dhaggeeffannu. Tafaraa Urgeechaan jedhama. Bakki na irraa dhufee mana barumsaa Tafkii Sadarkaa Lammaffaa jedhamu irraa dhufee leenjii amma kana seenee leenjii ba'uu kooti baay'ee itti gammadasi. Tokkoffaa wanti na gammachiisu akka barataa tokkootti kan ilaalu ani nama baratee waa lammummaa beeku waa miidhama biyyaas beekudha. So namni keenya immoo balaa tasaatiin konkolaataa yeroo deemu balaa tasaatiin miidhamee waan tureef isa sana irraa har'a baraa'uudhaaf jedhee akka lammii koo baraaree
konkolaachitaallee karaa deemallee balaa kanarraa akka hambisuu kootitti baay'een itti gammadaa jechuu barbaade. Maqaan koo Kuulii Abbunaan jedhama. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa irraa kanan dhufeedha. Gumii kana kan hubannoo nuti irraa arganne akka barattoonni keenya balaa adda irraa akka hin geenye akka ceesisnu lafoo deemaa akka ceesisnu akka balaan nurra hin geenye ofuma keenyaafis ta'e nama lafoo deemas ta'e daa'imman keenyarree akka balaarraa ittisnuuf. Ergitaa Dalgaasaan jedhama. Har'a guyyaa leenjii keessaniiti. Utuu hin seeninii fi erga seentee leenjii fudhattee booda jijjiiramni jiru maalidha? Otoo hin seeniin dura leenjii amma kana yookiin immoo ogummaa kana akka salphaatti ilaalaa turre jechuudha. Jechuun namni tokko erga leenji'ee booda fi osoo leenjiin garaagarummaa guddaa qaba. Ani garuu garaagarummaa guddaa ofirratti argee jechuudha. Dura kaa'umallee karaa akkamiitiin daandii konkolaataa akkuma argine ce'aa turre. Amma garuu leenjii kana fudhannee immoo tokkoffaa ofii keenyaafis akkamitti daandii kana akka qaxxaamurru fi lafoo deemallee iddoo balaan ga'eetti iddoo balaan hin ga'inii fi iddoo tokkotti hoggaa balaan ga'e immoo akkamitti lafoo deemaa fi konkolaataa akkamitti akka wal bira dabarsinu leenjii har'aa kanarraa shaggaatti hubadhee jira jechuudha. Ani hojii kana itti fufiinsa nan hojjedha jechuun tokko waarshaa nan irraa dhufee waarshaa qonna abaaboo Edan Roos jedhama. Ganama saarbiisiidhaan deemnaa iddoo hojii keenyaa geenyutti sana booda immoo karaa qaxxaamurreetti kan iddoo hojjennu san dhaqnu jechaadha. Kanaaf jecha konkolaatarraa akka buuneen hojjetaa keenya sana ogummaa fudhanne kanaan konkolaataa dhaabsifnee hojjettoota kana ceesisnee nagaan baanee nagaan galuudhaaf yeroo hundumaa iddoo hojii sana bichaatti odoo hin ta'in guyyaa gabaallee haa ta'u guyyaa kamiyyuu ogummaan irraa argadhe kana itti fufiinsaan nan hojjedha jechuudha iddoo kamittuu. Leenjii, leenji'an, leenjifaman, eebbifaman inuma jedhama. Maal leenji'an? Maalni barnootichi maqaan isaa? Akkamitti leenji'an? Kan jedhuuf immoo leenjistoonni jiru yookaan barsiistonni. Maqaan koo Saajin Olaanaa Salamoon Nuguseen jedhama. To'ataa nageenya tiraafikaa aanaa sabbataa Hawaasiiti. Maal ture gaheen keessan leenjii kanarratti? Leenjii kanarratti gaheen koo barattoota manneen barumsaa aanaa keenya jalatti jiramanirraa barattoota filataman leenjii kennaa kanan ture ta'uu isaati. Leenjii isaan fudhatan maal fa'i? Maalidha hojii leenjichi? Leenjichi akka waliigalaatti hubannoon kenname namoonni daandii irratti yeroo socho'an bitaa isaanii qabatanii deemuu akka danda'an akkasumas iddoo mallattooleen adda addaa mallattoon akka zeebraa jiran itti fayyadamaniitoo daandii qaxxaamuruu akka danda'an hubannoon barbaachisaa ta'e kan kennamaa ture ta'uu isaati. Maqaan koo Saajin Olaanaa Kaasahuun Birruun jedhama. To'ataa tiraafikii aanaa sabbataa Hawaasa. Kaayyoon leenjii kanaa balaa tiraafikii yeroo ammaa kana gahu hir'isuudha. Balaa tiraafikii jechuun dhukkuba caalarraa balaa cimaa fi balaa garmalee waan ta'eef balaa kana hambisuudhaaf jecha yeroo baay'ee balaan deddeebi'ee naannoo kanatti waan gahuuf uummata naannoo kanaatiif barumsa akka ta'uu fi uummannis irraa baratee balaa tiraafikii kanarraa of baraaruu akka danda'uuf naannoo kanatti ta'e jechuudha. Maal dhaamtu lafoofittis warra konkolaachisaniifis ani akka to'ataa tiraafikii tokkootti maalan dabarsaa balaan tiraafikii kun yeroo ammaa keessatti namoota jira jedhamu namoota abdii biyyaa ta'an waan dhabamsiisaa jiruuf uummannis kana baree gaafa konkolaachistoonni badii adda addaa raawwatan nama balleessaa raawwate bukkee dhaabachuu osoo hin ta'in tiraafikii bukkee dhaabatanii balaa tiraafikii kana akka hir'isan gochuu irratti gahee taphachuu qabu malee tiraafikiin akka nadamne irraa dhoowwuun barbaachisaa miti. Kanaaf uummata irraa isa kanatu eegama. Konkolaachistoonni immoo yoo jiraatan kan hojjetan waan ta'eef lubbuu isaanis ta'e nama feenis ta'e lubbuu mataa isaaniitis dhabuu waan danda'aniif naamusaa fi dambii tiraafikii kabajanii yoo hojjetan ofii isaaniitiifis saba isaaniitiifis abdii waan ta'uu danda'aniif akkasuma namni du'u harmee isaanii, abbaa isaanii, obboleewwan isaanii, saba isaanii waan ta'eef inni guddaan immoo saba ofii kana guddisuu gara itti ceesisuudha waan ta'eef isaanis konkolaachistoonnis isuma kana beekanii saba isaanii haala dambii tiraafikiitiin tajaajiluutu irraa eegaman jedhanii akka kootti. Maqaan koo Saajin Olaanaa Dirribaa Saffaa Guddatan jedhama. To'ataa tiraafikaa aanaa sabbataa Hawaasi. Guyyaa meeqaaf leenji'anii waliigalammoo warri leenji'an kun baay'een isaanii meeqata? Mana barumsaa daandii irra jiran keessaa bal'aan konkolaataa iddootti baay'atu jenneeti kan nuyi leenjisne.
mana barumsaa 5 keessatti kan leenjii kana fudhatanii baay'een isaatiis 85 walumaa gala leenjii baatii tokko oliif kennine jechaadha. Mana barumsaa keessatti tokkoffaa walumaa gala barataa mana barumsaa jiru hundaaf leenjiin hubannoo tiraafikaa kennameefiira. Isaan keessaa immoo barataan tiraafikaa kun filatamee namoonni dandeettii qaban, naamusa qaban, konkolaataan daandii irratti akkaataatti dhaabsisan, akkaataatti lafoo deemaa ceesisan filatamanii leenjii guddaa fudhatanii, leenjii bareeda fudhatanii har'a guyyaa eebbatiif qaqqabanii jechaadha. Tolee, barattoonni kun guyyaarraa leenjifamanii jiru. Kanaan booda maal isaan irraa eegna? Miidhaa balaan tiraafikaa geessisu kana ittisuu keessatti naannawaa deemanitti maaltu isaan irraa eegama? Hawaasaaf ergaa maal dabarsita? Barattoonni irraa barataan tiraafikaa guyyaarraa leenjii kuni naamusa baratee fi seera dambii tiraafikaa barate kana mallattoo tiraafikaa barate kan hunda isaatu deebi'eetoo barattoota wajjin baratu wajjin ta'ee qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha. Yoo asii deebi'an mana barumsatti irratti balaan tiraafikaa akka hin geenye deeggarsa kennuudhaan barataa tokkoyyuu odoo balaan tiraafikaa irra hin qaqqabne ganamas baasanii galgalas galchanii balaa tiraafikaa wajjin akka hir'isuu dandeenyudha. Uummata bal'aadhaaf immoo ergaan ani kennu namni kamiyyuu yeroo daandii isaa irratti deemu balaan tiraafikaa akka irra qaqqabuu danda'uu fi isa hubachuudhaan tokkoffaa dambii tiraafikaa beekuu qaba. Daandii isaa daandii bitaa qabatee deemuu qaba. Lammaffaa yeroo daandii qaxxaamuru zebraa magaalaa keessatti zebraan qaxxaamuruu qaba. Kan biraa yaadaan liqeeffamuu qabu. Balaa tiraafikaa akka hin qaqqabne yaadan bakka to'ataa tiraafikaa jiru kamittiyyuu yaada walii gallee nu deeggaranii waliin qindoominaan yoo taane balaa tiraafikaa kana hir'isuu dandeenya jechuun barbaada. Jijjiiramanii dhuunfattanii moo yaaddu milkoofnaa jettanii yaaddu hojii kana hojjechuu yoo sirriitti milkoofna. Sirriitti milkoofna. Tokkoffaa namni nagaadhaan mana isaatii baheetoo yeroo ammaa kana lubbuun isaa karaa irratti badaa jira jechaadha. Odoon dhukkubsatiin odoo waan tokko hin ta'in lubbuun isaa badaa jira. Kanaaf inni kun gatii nama gaddisiisuuf hundi keenya keessoo keenya gaafa hojjenne jijjiirama guddaan finneet kan abdiidhaan hojjennu jechaadha. Sagantaan kun qophaa'uunsaa hoo akkamittiin qophaa'ee maaliif qophaa'ee kanaan dura leenjiin akkasii kennameera to'annaanis taasifamaa tureera jijjiiramni dhufe jira ammoo kun hojjetamuu isaatti jijjiiramni dhufu jira jettanii yaaddu kanaafis deebiin jira. Ani Inspektor Olaanaa Addisuu Abarraan jedhama. Godina Addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti itti gaafatamaa diviizhinii nageenya tiraafikii qajeelcha poolisichaati. Ayyee, leenjiin kun egaa amma kennamee ijoolleen kun asitti eebbifamanii warra naannoo kanatti maaliif filtanii? Iddoo biraatti ta'uu hin danda'u ture immoo waan addaa jira naannoo kanatti akka leenji'an kan gootanii? Wanta gaariidha. Godina Addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jechuun godinaalee Oromiyaan qabu keessaa adda. Kan adda isa godhumaa inni godina ulaa 5tu jira, seensa Finfinnee 5tu jira. Guyyaatti konkolaataa 45,000 ol ta'utu godina kana keessa qaxxaamuru. Kanaaf sochiin tiraafikii baay'ee bakka itti baay'atu wanta ta'eef godina kana hojii addaatu hojjetamaa jira. Barattoonni yeroo mana barumsaa deemanuus ta'ee yeroo mana barumsaa baratanii galanis balaan tiraafikii akka isaan irra hin geenye isaanuma keessaa deeggaraa tiraafikii ta'anii barattoota kan yoo galan ubbaan kan keessummeessan waggaa waggaadhaan leenjisaa turre isuma barana leenjisa. Kan biraa kan adda isa godhu wanti biraa maal inni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee keessatti investimentiin warshaaleen gurguddoon baay'eetu jira. Warshaalee gurguddoon baay'een jiran kun hojjettoota hedduudha qabu. Hojjettoota hedduu isaanii akkuma barattoonni mana barumsaa deemanii mana barumsaatii deebi'an hojjettoonni sheeftiidhaan hojjetu isaanillee kan gara hojii galuu jira kan hojiidhaa bahuutu jira. Isaanillee yeroo daandii qaxxaamuran balaan tiraafikii tasa akka irra hin geenye jechuudhaaf deeggaraa hojjettoota warshaa keessaan har'a dhiira 10 dubartii 2 leenjisnee har'a eebbaaf ga'aniitu jiru. Isaanillee amma akkuma barataa deeggaraa ta'ee nu waliin hojjetu hojjettoonni warshaa kun deeggaraa keenya ta'anii nu waliin hojjetu. Zebraan warshaa isaanii fuuldura daandii irra dibamee jira. Hojjettoonni alla akkatti warshaa sanarra ce'an konkolaataa dhufummoo uffannaa calaqqisaa uffatanii waan jiraniif dhaabsisanii lafoos nama daandii qaxxaamuru sana akka nagaan qaxxaamuree hojii isaa hojjetee akka nagaan jiraatu akka ta'uudhaaf kana godina kanatti gonne. Aanaa kana irratti kanaaf hojjetame. Aanaa kana keessa warshaan gurguddaanis wanta baay'atuudhaaf.
Tole, jijjiirama finnettanii yaaddu leenjii kana booda jijjiiramni nu fayyadanii nu yaaddu. Dhibbaaf dhibbatti jijjiiramni nufa. Akka godina keenyaatti miidiyaaleedha wajjin isin qabatee hojii gurguddaa hojjetaati jirra. Hojii hojjenneen hubannoo kennaa jirruun bu'aa guddaa irratti arganneeti jira. Balaan barreen gaddaa baatii jaha keessatti ga'e bara kana baatii jaha keessatti ga'e illee garaagarummaa guddaadha qaba. Jijjiiramni jira. Barreen gaddaa 156tu ga'e baatii jaha keessatti barana 105 balaa 51 irrisneeti jira. Kun hojii salphaa miti. Hojiin kun dhamaatii guddaadhaan kan raawwatamedha. Hubannoo kennuudha. Abbaan taayitaa geejjibatiif poolisii waliin ta'ee yoo miidiyaaleedha wajjin hojjechuudhaan hubannoo hawaasaa kenninuu keessattuu barataa tokko leenjisne jechuun maatii mana sanaa keessa jiru leenjisne jechuudha. Ergaan kun nuu darba. Haala kanaan amma hojii raawwanne kanatti bu'aa guddaa irraa arganna. Isa dhufu kana caalaa irrisne jenneeti abdii kan qabu. Tole, itti fufaa iddoolee garaagaraa ta'anaalee kan birootti itti fufa moo asumatti dhaabbata? Lakki itti fufa. Akka itti fufuu har'a wanti goonetti jira. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaalee qabnurraa qindeessitoota tiraafikii eebba kanarratti har'a asitti waamneet as oolani. Maaliif isaanillee hojii as har'a aanaa sabbataa hawaasa keessatti hojjetame kan muuxannoo kana fudhatanii galanii hojjettoota warshaalee qaban irrattis barataa deeggaraa tiraafikii leenjisanillee haala kanaan akka leenjisanii hojii kun galma nuu ga'u kan abdii qabdu jettan sunillee hundumtuu wal qabateeti malee bakka tokko waan hin taaneef muuxannoo kun iddoo hundattuu darbee kan irratti hojjetamudha malee kan aanaa kanaa qofa miti jechuudha. Tole, badhaasa hojjetanii turtan maalidha? Egaa badhaasni hojii kana hojjechuu hojii nageenya tiraafikii hojjechuun hojii yeroo kamillee boqonnaa namaan kenninedha. Maal jechuudha? Halkanis guyyaas konkolaataan sochii nama jirutti hojii nageenya tiraafikii hojjetamuu qaba. An sa'aatii boqonnaa jedhamu hin qabu. Guyyaa mana koo taa'es illee hojii kana nan hojjedha. Bilbilaan wanti rakkoon akkasii ajjira qajeelfama kennita qajeelfama hin fudhatta. Kana malees hojii kana yoo hojjettee lubbuu namaa hambiste baay'ee sitti tola itti gammadda. Miidiyaa irrattis gabaasa adda addaa yoo dabarsu kan dhageessan ta'a. Hojii kana waan akkasiitti hojjechaa jira. Gama biraatiin umurii koo ilaalaniiti. Maal jechuun barbaade yaa osichi sooromatti dhiyaateera jedhaniit jaarsa jedhanii gaafis nuuffisaniiru. Kun egaa wanta gaariidha. Haamileedha. Ammallee jabaadhu kan jedhu onnee kan natti toru wanta ta'eef taankiyuun jedha isaaniin illee. Dhumarratti beektu gaa waan hundumaa jedhee yaada maal dhaamtu qaamolee hundumaaf? Ani wanta jedhu tokko waa'ee dhimma nageenya tiraafikii dhimma qaama tokkoo miti. Dhimma poolisii qofa miti. Dhimma abbaa taayitaa geejjibaa qofa miti. Hunduma keenya nu gashi. Fedhiin keenya hundumtiyyuu karoora qabna, fedhii qabna, waan barbaanne galmaan gahachuudhaaf tokkoffaa nuti yoo jiraannedha. Jiraachuudha qabna. Jiraachuudhaaf immoo sochii nageenya tiraafikaa nagaan keessummaa'uu qaba. Kanaaf qaamni kamiyyuu nagalcha jedhee dhimma nageenya tiraafikii kana irratti hirmaachuu qaba. Maaliif lubbuu nama keenyaati. Lubbuu namaati. Ituu yaadiin, ituu karoorfatiin tasa kan karaa irratti manaa bahee karaa irratti hafaa jiru. Dhaamsan dhaammatu kana ana iddoo akkasii gaheetan kanan qabaa kanan liqeeffadhe illee jedhee ituu hin dubbatin daandii irratti hafaati jira. Dhiyeenya kana argitaniittu magaalaa Hollataa irratti namni 18 battalatti barataa 8 keessaa barataa 7 du'e. Kaayyoo barataa kanaa hin beekna ijoollee qabna. Kan namaati jennee odeessuu miti. Rakkoon kun mana koo gaheera jennee hundumti keenya illee inni har'a gurraan dhagaa jirru boru mana koo dhufa jedhee qaamni hundumti irratti dhimma kana xiyyeeffate waa'ee dhimma nageenya tiraafikaa irratti tumsuu qabna. Kanan jedha. Konkolaachistoonni balaa gahee argaa jiran sun balaa gahee jedhanii dhagaan sun abbaan dabaree isaanii wanta ta'eef hundumtuu aan maaliin hojjechaa jira jedhee hojii isaa sakatta'u lubbuu namaati wanta ta'eef xiyyeeffannoo itti haguunuun jedha. Keessattuu fuuldura keenya ayyaana gannaatu jira. Sochiin tiraafikii kanan dura kaasee olitti hin baay'ata. Waa'ee dhimma gabaa kanaa wajjin wal qabatee namni ammallee xiyyeeffannaa qalbeeffachuu qabu. Ariitii namni inni fiduu hin jiru. Ariitii namni tokko bu'aa hin qabu miidhaadha qaba. Qalbiidhaan suutaan yoo deemne hundumti keenya balaa tiraafikii irraa of eeguu dandeenya waan ta'uuf waliin tumsinu kan jedhu hin qaba.
Ayyee galatooma ulfadha. Galatoomaa isinis nu jiraadhaa. Egaa dhimmi balaa tiraafikaa yookaan immoo balaa konkolaataa hammaataa ta'uusaarraa kan ka'e mala adda addaa uumuun barbaachisaadha. Tooftaa adda addaa fayyadamuun barbaachisaadha jechuun aanaa sabbataa hawaas magaalaa Tafkiitti qophaa'e kan amma ammaatti daawwattan fakkaata. Hundumti keenya bakka jirrutti balaa tiraafikaa, balaa konkolaataa ittisuudhaaf namni bahee nagaan akka galu taasisuudhaaf gahee keenya habaannuun dhaamsa sagantaa keenyaati. Egaa sagantaan keenya har'aa kan amma ammaatti daawwattan fakkaata. Ayyaanni itti adeemtan kun ayyaana gaarii, kan nagaa, kan gammachuu, kan badhaadhinaa akkasiniif ta'u hawwina. Kan isinii wajjin ture Ana Zinnaash Olaanii Doorsis, Toomaas Ingidaa, Naa'ol Girmaa fi Lataa Zarihuun wajjin ta'uudhaani. Egaa torban kun torban nagaa akkasiniif ta'u hawwaa nagaatti isiniin jenna. Safuu seeraa, safuu seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu seeraa, safuu seeraa, safuu seeraa.